kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa waraanni addunyaa sadaffaan Kaayiroodhaa fi Jaarman jidduutti banamee jira. Nasraa Gursumii fi Makiin Oroo waraana addunyaa sadaffaa warra bananii jiran sababaan ijoon waraana addunyaa sadaffaa kanaaf qophii ta'e tapha Nasraa irratti Makiin argamuu dhabuudha. Makiin akkasiin jettetti geemii an qabachuu dhageessee geemii kan koballeessuuf geemii qabatte malee Nasraan fedhii geemii taphachuullee hin qabdu isiin daasfooraadhaa xiiqii kooti jetteeti. Ana geemii qabatee isinis geemii qabattee taphattee jettee dubbatte. Nasraan Gursumii immoo Makiin Oroo akka ijoolleen Harargee ijoolleen Arsii naa waliin hin taane isii fi abbaan manaa ishii narraa shira narra xaxanii jettee dubbataa jirti. Waraana isii kana keessatti kan Nasraan akka jettee dubbataa jirtutti akka isiin guyyaa balleessite kanatti anis guyyaa isii balleessaa jechuun dhaadataa jirti. Guruppiilee kanneen akka Jaalibsaa, Dabbaal kanneen kana of jala qabdee Makii irratti duula bansiiftee jirti Nasraan Gursum. Walumaa galatti abbaan abdii waa hedduu keessa icciti jara baasee jira. Gama Nasraatis gama Makiitis. Garuu abbaan abdii dhibbatti Makii waliin jira. Maaliif yoo jettan Nasraan Gursum angaafan Kaayiroo jiru Makii irraa waan paantii waan tuqurmaajaa kiraa manaa anatu irraa kaffalaa ture jettee dubbatte. Garuu abbaan abdii immoo ergi gaafa duraa kiraa manaa waan adda bitaafii turte maal irraa geemii akkasii taphachiiftu barbaaddaree yaada jedhuun Nasraa mataa keessa dhahee jira jechuudha. Gama biraatiin Nasraan Gursum Makiidhaa waliin xibaalla. Rakkoo wayii jira. Dur ibsishaa kana janajjante na fakkaata. Ibsishaa kana jaallatee natti fakkaata Nasraan. Makiinii fi Nasraan duraan yaada gaarii walii qaban wal jaallatan. Guyyaa Makiin heerumtu dura kaaftee Nasraan Makii xamaddee qabde. Xamaddee ijoollee Harargee tana Makii irratti akkas duulchisaa jirtu eenyu siyaartan? Nasraa dabar. Wallahi Nasraadha. Nasraa jechuun ibidda jechuudha. Ibidda hin beekani. Gama biraatiin wantoonni nama ajaa'iban keessaa Nasraan Gursum miidiyaa irratti ijoollee ijaaruudhaan beekamtuudha. Ijoollee hedduuf jalaa qabdi, garee hedduu ijaarti. Tiktaakii wardaa yookaan yaadatan ta'e tiktaakii wardaa kan gubee Nasraadha jechuudha. Ijoollee duriyyoota tiktaakii itti yaaftee piyu goota jechuudha. Ammallee waraana addunyaa sadaffaa kanarratti guyyaa Makiin balleessa jettee xiyyeeffannaa keessa galchitee shira hedduu yaadaarti. Miidiyaa kanarratti uggura hedduu yaadaarti. Akka yaada kootittanii Makiin biyya baqaa jirti. Egaa Nasraan biyya baqaa hin jirtu yeroo tokko guddattee baateetti. Yoo Makii kanarraa dhiiftee Makiin kun tapha kana akka gaarii taphattee sappoorti godhamtee carraa Kanaadaa jedhamullee carraa biyyoota garaagaraallee ispoonsara taatee bitattee natti tola baay'ee. Garuu Nasraan Makiin yoo taphattee tapha kana injifatte an waa hedduu dubbatte garuu. Gama biraatiin tapha kanarratti ni injifatte Nasraan. Nasraan gurbaa Amaarticha ni injifatte akka gaariitti loltee akka gaariitti rukuttee ariiti. Garuu akkasuma waliin niyyaan guutan. Yaadiin akka jedhamaa jirutti xiinxalleen tokko akka jedhaa jiranitti Makiin Oroo Nasraan taphas injifattee ergi Makii qeexxee durumaaniyyuu tapha Makii balleessuudhaa itti geemii qabatte malee geemii barbaadan jirtu. Injifatte miti maaliif qeexxi? Makii injifatteetti dhibbatti maaliif qeequu barbaachiseen gaafii keenya. Garuu isin qeequu bira kuttee akka isin guyyaan ko balleessiteetu guyyaa si balleessaa. Maal jechuudha guys? Makiin nama biraa, Nasraan nama biraa, anaasar person waan gaafa duraa walii ta'an, waan wajjin hin dabarsan, waan wajjin hin nyaatan, waan wajjin hin dhugan biyya baqaa keessatti wal dubbachuun wal saaxiluun maal barbaachise? Ayyee? Faamiliin Makii kan addaati, faamiliin Nasraa kan addaati. Namni Nasraa sappraayis godhu, namni Makii sappraayis godhu nama garaagaraa ta'uu mala. Yoo tokko ta'e illee Oromummaa keessaniif isin jaallatee isinii kennee maaliif walitti naafsitan? Guys, hin barbaachisu. Tokko ta'uun gaariidha. Makiin biyya baqaa jirti, sappoorti gochuun dirqama.